taman kasanirraa fe warri koomenti sihii guddoo tanaa miti seenayyuu seenaa ofii dhaluu danda'an uyyuu jala deemanii arrabsan dhaqi koomentii isii ilaali tiktookii seenaa jala jechuudha. Akkasii ijoolleen keenya warri koomenti illee yoo dhuguma waliif yaaddan akka miskiinatiif yaaddan arrabni uguruun dhaqu haga gaafa baatii 12 guyyaa 10 nu eeggadha. Doktora isinillee kabajaan gabboo baay'ee isin jaalanna baay'ee isin kabanya gabboo girgirri ummata kana wajjin xiqiin qabina. Eshi galatooma ulfaadha thank you. Akkas godha. Guyyaa beellama eega koomenti jettillee barreessu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiyar. Yes. Enfidu boletite. Abbo Doctor Dagai. Amma ati sarbii kana kabajaan godhachuu barbaaddu? Barbaadda moo barbaaddu? No way ila Dagai doctor. Isin maal jetti beeyta? Namatu yudo gongorseni beeyta isi amma. Abukaadoo barbaachisu amma. Afachu ka yaada ibsanna ka doctor ma manni murtii yaada namarraan fuune ka maali ture? Yaada kansaashi wal bira dhufee ragaadha. Ati akka ragaatti qophaa'uu dandeetta malee abukaatoo ta'uu hin dandeettu. Amma qoy ayyee dawwalee itti maa dhuftu qoy. Maal dawwaltaa achi jirta? Ani wallahi karaa deemu. Shoof. Amma ilaalaa turre bar. Wanna ka TikTok dane ya TikTok dan kino ankara de mujra Eshi Yalla yari kotu yari atile gasi de tay ratti qabda fi dubbi iwa ma koy ndake ya mam ayye enna akasi haduftu abba duba ati fidi aishitille fidi atam aishitille hamzalle pilotille undai fidi ايوه بقى بطعم طرو هكذا ايه هاي توصل daga toko fairat tim jati tak terus jalan kat naga cerah mubarak ini mata turte mana kian tadi mubarak ini ko sadde koy asin ittimofi daga fada amma milena ko sadde rajawan jirani fi manam biralle banam barbadu nan mubarak ini matani mo kana boda mana tokkummaa yookaan mana iluu himadhaanaa mubaarak xilaata biloogi jala wal jirra namni mana kiyya dhufu hin jiru mana isaan dhaqu lulamaan yoo anillee waa nyaadde isatti na himatina innillee waa nyaatee jire natti himatina ankaruma isin dhaabuuf. Galatooma. Araarsi kaa doktar araarsu wayyuu? Laa. Yoo araarri bu'ee bar gaafa mootummaa taatu nagaya biyyaan barbaaddu. Maaliif yoo nageenni bu'ee uummanni nagayaan ba'ee galee karaa tolchi jedhanii bishaan hin qabnu jedhanii nyaata nuroon nutti waddada jedhanii madaabaraan qaalee jedhanii si galee nageenni hin barbaachisu. Naangoo keessan dheereffachuu jettanii nama walitti naqxu jechuudha ree? Eega ana qofaa miti mootummaa addunyaa hundatu akkati. Geetaachoo dhimmi mubaarikii fi usmeena laallata isaan anaatu walitti araarsa. Ayyaa ta'u mana keetti dubbanna. Saayee dooktarii jedhaaga. Mubee. Eegaa. Ayyaa abdi mana kiyyoo goona fasaanii.